barnoota baay'ee bareedaa ta'e barnoota ajaa'ibaa kan namni baay'ee yeroo dheeraaf nagaafatan akkaataa Facebook akkaawuntii nama biraa ofirratti hidhatan yookaan immoo itti xalafan ka jedhu namoota baay'ee nagaafataa ture. Barnoota ajaa'ibaati dhibbaaf dhibbatti na amana. Viidiyoo kana namni haga guutuu isaa haga xumuraa daawwate viidiyoo kana irraa fayyadama, faayidaa guddaa qaba. Hundi keessanuu haga xumuraatti na hordofuudhaan haala kamiin Facebook akkaawuntii namaa ofirratti of jalatti hidhachuu dandeenya yookaan immoo Facebook akkaawuntii nama biraa xalafuu dandeenya isa jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Osoo lakkoofsa bilbilaa nama sanaa yookaan waan inni ittiin banate hin beekin, osoo waan inni iimeelii inni fayyadamu hin beekin xalafuun ni danda'ama? Eeyyee ni danda'ama. Kan waliin ilaallu ta'a. Wanni isinirraa eegamu obboleeyyan chaanaalii YouTube kanaaf haarayaa taatan daqiiqaa xiqqoo qofa yookaan sakandii isinitti fudhata. Subscribe gurraacha'ee jiru kana subscribe gochuudhaan akkasuma warri subscribe gootanis mallattoo beelii kana irra yeroo tokko qofa yeroo tokko beelii kana irra tuquudhaan beelii xiqqoo as jirtu kana irra tuquudhaan ol ka jedhu ka jalqabaa irra kaa'a. Sanaan booda sakandii tokko kan isin fudhatu isinitti fudhatu laayikii gochuudhaan barnoota kana na waliin eegala isiniin jecha. Haala kamiin Facebook akkaawuntii namaa of jalatti hidhachuu dandeenya? Of jalatti hidhachuuf maal fayyadamna? Isa jedhuudhaan isiniif jalqaba kallattiidhumaan Facebook irra seenuudhaan haala kamiin Facebook nama fudhachuu dandeenya? San gochuuf immoo maaltu nu barbaachisa? Lakkoofsan beeytanu, iimeeliin beeytanu, garuu waa tokko qofa fayyadamuu dandeessu sana xalafuudhaaf. Kanaafuu sarara sadan gubbaa irratti nuuf ba'u irra tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yookaan profaayilii keessa irra tuqxu yookaan immoo sarara sadan asitti isiniif ba'ee kana irra tuquun gara fuula duraa deemna. Yeroo tuqnee deemne haala kanaan nu baasa. Maqaa keenya irra tuquudhaan ammallee gara fuula itti aanutti deemna. Maqaa keenya kana irra tuqnee yeroo deemnu gara profaayilii keenya nu geessaa jechuudha. Maal fayyadamna isa jedhuuf profaayilii keessan jala tuqaan sadii as jirti. Tuqaa sadan sanarra tuqanna. Tuqaa sadii as jirtu kana edit profaayilii fuula dura jechuudha. Isirra tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu your profile link waan jedhu kan abbaa fedhe asitti argattu. Linkii ka facebook.com jedhee maqaa nama sanaa tuqaadhaan ka jiru maqaa abbaa isaatii hojii isa ta'u maqaa isaas ta'u waan inni ittiin Facebook sana banate achirraa argattu jechuudha. Kanaafu linkii as jirtu kana Facebook abbaa fedhee jala galtanii tuqaa sadan tuquudhaan argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa yoo as jala dhabdan, yoo iimeelii abaawotii jala dhabdan tuqaanuma sadan tuquudhaan salphaatti linkii nama sanaa yookaan immoo kan bakka lakkoofsaa bu'uu danda'u yookaan bakka iimeelii kan isiniif bu'uu danda'u asirratti argattu. Kana fayyadamuudhaan salphaatti xalafuu dandeessu. Amma gara seetingii haa deemnu. Sarara sadan tuqna. Sarara sadan tuquudhaan seetingiin kun ni jirti. Mallattoon seetingii sana tuqachuun gara fuula duraa deemna. Facebookiin keessan hoo isa jedhurraa haa eegallu. Kan namaa xalafuun dura keessanis check gochuu qabdu waan ta'eef asirra tuqanna. Bakka kanarra see more account center ka jiru tuquudhaan gara fuula duraa deemna. Yeroo tuqannee gara fuula duraa deemnu haala kanaan nuuf baasa. Jalqaba keenya check godhanna. Asirraa gadi dhufuudhaan gara gajjallaa kana password and security ni jira. Password and security ka jedhu kana keessa seennaa jechuudha. Password and security ka jedhu kana asii arganna. Achirra tuqnee gara fuula duraa yeroo tokko fuula duratti adeemnaa jechuudha. Yeroo tuqannee deemne haala kanaan nuuf baasa. Gara cheekii deemuu keenyaan dura where you have logged in ka jettu kun as jirti. Security cheekii jala where you have logged in ka jedhu irra tuquudhaan Facebookii filattu. Facebookii keessan profaayilii irra tuqattu. Sanaan booda lakkoofsa maqaa bilbila keessanii ka gubbaa jiruun ala ka gara gajjallaa jiru yoo maqaan bilbilaa isin hin feene keessa jiraate select device to log out ka jedhu tuquudhaan sanduuqa fuula dura isaa jirutti select gochuudhaan yeroo tokko kan keessan hin taane maqaa bilbilaa kan keessan hin taane namatu si wajjin fayyadamaa jira jechuudha. Kanaafuu nama sana ofirraa hiikuu qabdu. Sanduuqa kanatti raayitii gootu log out ka jedhu kana tuquudhaan nama Facebookii keessan of jalatti hidhatee jiru if jalaa baasuu qabdu jalqaba jechuudha. Log out gootu jechuudha. Akka yoo namni biraa isin irratti hidhatee jiraate log out ka jedhu kana tuqxu jechuudha. Kana jechuun maqaa bilbilaa kan keessan hin taane yoo argitan as keessaa baasuu qabdu. Sanaan booda asuma password and security jalatti deebi'uudhaan security checkup ka jedhu kana asirraa argattu. Security checkup ka jedhu kana tuqachuun gara fuula duraa adeemna. Yeroo san tuqannee deemnu maqaa Facebookii keessanii profaayilii keessanii isinii fida irra tuqachuun ammallee fuulduratti adeemnaa jechuudha. Fuulduratti yeroo deemnu gara weebii nu geessa. Maaliif deemaa jirra waliin ilaalla. Haala kanaan nuuf baasa. How to keep your account secure ka jedhu mata duree jedhu asirratti arganna. Jala continue ni arganna. Wantoota sadii gurguddaa faayidaa qaban kana ilaalla. Continue tuqannee gara fuula duraa deemuudhaan dirqama jechuudha. Turn on alert ka jedhu kana oonii gochuu qabdu jechuudha. Tokkoffaa yoo namni biraa akka carraa ta'e Facebookii keessan hidhachuudha yookaan xalafuudha dhufe Facebookiin dafee namni si xalafuuf yaalaara waan jedhu ergaa isinii erga waan ta'eef of ka jettu kana oonii godhannaa jechuudha.
oonii goonaa jechuudha. Ammallee kaas jiru kanas iimeelii irratti ka ergaan nu dhufus yoo namni nu xalafuudha yookaan immoo yaalii godhe akka ergaan dhufu goonaa lachuu oonii irra keenye next ka jedhu ni jira. Next tuqachuun fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Kana maaliif godhaa jirra? Yoo namni akka carraa nu xalafuuf dhufe xalafamaa jirta yookaan immoo namni biraa hidhachuuf yaalaara feesbuukii keenuun jedha san guuttannee oonii goonee next tuqnaa jechuudha. Next tuune gara peejii ittaanutti deemna. Peejii lammaffaa irratti paaswordii kee jijjiiruu barbaaddanuun jedha. Hin jijjiirru haa ta'u yoo feetan cheenjii tuquun jijjiiruu dandeessu. Skip ka jettu jala jirti. Skip isii jettu tuqanna irra utaalii kana hin jijjiirru jennaan yookiin immoo ni jijjiirraa jechuudha. Asirratti wanni guddaan get started tuqne gara two factory authentication kanatti dabarfanna waan ta'eef get started isii jettu kana tuqnaa skip gochuu hin qabnu jechuudha. Get started tuqachuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchuu qabdu. Koodiin dirqama yoo namni isin xalafuuf yaale akka koodiin isin bira dhufu yoo koodii sana argate malee akka inni seenuu hin dandeenye karaa itti cufna dallaa cufanna jechuudha. Kanaafuu text message SMS ka jedhu isa lammaffaa fayyadamna. Ka jalqabaa sanaaf ka xumura barnoota biraa irratti waliin ilaalla. Amma garuu use SMS ka jedhu message ka jedhu irra tuqnee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Text message tuqnee fuula ittaanutti dabarfannaa jechuudha. Use text message SMS isii jettu sanduuqatti kana keessa tuqannee deemna. Lakkoofsa bilbilaa kee galchinuun jira. Biyya nu jirru koodii nuuf kaa koodii dhiifneetuma yoo Saawudii jiraattan duwwaa 6 ta'u duwwaa 5 ta'u sanarraa jalqabdanii itti guutu. Yoo Itoophiyaa jiraattan duwwaa 9 jettanii itti guutu. Bakka kanarratti duwwaaf yoo dhiiftanii 9 jettanii jalqabdan rakkina hin qabu. Lakkoofsa bilbilaa galchuudhaan continue godhannaa jechuudha. Kana jechuun bareechinee feesbuukii keenya jabeessaa jirra akkan xalafamnee jechuudha. Koodii nuuf ergamaa bilbila nuti itti guunne irratti koodii san confirmation koodii bakka kanatti guuttannaa jechuudha. Koodii dijitii 6 nuuf ergamu achirratti barreeffachuudhaan continue tuqanna. Continue yeroo nuti tuqne kana oonii gochuuf paaswordii nu gaafachuu isaanii mala. Paaswordii yoo nu gaafate paaswordii feesbuukii keessanii itti guuttu jechuudha. Asirratti danii tuqna danii yeroo tuqne kara paaswordii nu geessa jechuudha. Kana hunda oon gochuuf amma lakkoofsi bilbilaa keenya reejister ta'ee jira. Namni takka nu xalafuu hin danda'u jechuudha. Danii yeroo tuqtan yoo paaswordii isin gaafate paaswordii san itti galchuu qabdu jechuudha. Asirratti not now goone dabarfanna. Use for fi not now ni jira. Not now goona. Fuula ittaanutti nu dabarse paaswordii nu gaafata. Paaswordii san itti galchina. Paaswordii feesbuukii keenya waan sirreeffannee kaane abbaa feesbuukii sanaa ta'uu mirkaneessuuf yeroo itti galchine two stepping keenya wanni hundinuu lakkoofsi bilbilaa galee jira. Notificationii oonii godhannee jirra. Namni takka abbaan takka nu xalafuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu warri nama hatuuf warri nama xalafuuf fiigaa dhuftan marti keessan of eeggadhaa jechuudha. Akkaataa itti of eeggatan kan nuti barsiisaa jirru jechuudha. Akka hundi keessan of eeggataniif mata duree addaa kana fayyadamee seene malee akka isin wal hattanii fi miti jechuudha. Kanaafuu oonii okay ta'uu qaba jechuudha. Walatu sirrii miti. Akka namni isin hin hanne immoo of jabeeffachuu sirreeffachuu qabdu isin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii, hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.